Ashamar kafuunee daawwattoota AMN kun qophii roga dubbiiti. Dubbiin roga qabdi. Yaada gaaffii fi qeeqa keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee simbiraan geenya. Qophii keenya har'aa keessatti kenniinsi tajaajilaa magaalaa Finfinnee keessatti kennamaa jiru maal fakkaata, rakkooleen kanaan wal qabatan maali, furmaanni isaa maali kan jedhu keessummoota as istuudiyoo AMN itti affeerranne waliin marii taasisnee simbiraan geenya. Turmaanni keessan AMN waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya har'aa istuudiyoo AMN itti argamanii waliin marii taasisanii obbo Malaakoo Taammiruu sadarkaa hoogganaa biirootti hoogganaa damee bobba'insaa humna namaa fi hooggansaa biiroo siivil sarvisii magaalaa Finfinneetti. Gamas fuullee kiyya kan jiranii Dr. Caalaa Abdiisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataa imaammataa fi bulchiinsa uummataati. Keessummoota keenya as istuudiyoo AMN itti argamtanii nu waliin marii taasisuu fi heeyyamama waan taatanii fi hedduun isin galateeffadhaa. Ulfaadhaa naa dhufu. Rakkoo bulchiinsa gaarii kan jedhu kun irra deddeebiidhaan ka'a. Qaama mootummaa hoogganaa jiruunis akkasumas immoo uummata tajaajila argachaa jiruun. Surma bulchiinsi gaarii maali? Sana booda rakkoon bulchiinsa gaarii kun maalirra deddeebi'ee ka'a? Obbo Malaakoo. Rakkoon bulchiinsa gaarii sadarkaadhaan yoo laallu rakkoo hamaa ammas hojii guddaan nu eeggatudha. Akka magaalaa Finfinneetti yoo fudhanne waggootaan afraniin dura kenni keenya tajaajilli kenniinsa keenya maal fakkaata, itti quufinsi maamilaa, itti quufinsi tajaajilamtoota maal fakkaata kan jedhu yuunivarsiitiiwwan magaalaa keenya keessa jiran wajjin qorannoo akka nu gaggeessan goone qoratamee ture. Kenni tajaajilaa kunis jijjiiramaan duratti parsantii 27 irra kan jiru itti quufinsi maamilaa tajaajilamaa jechuudha. Waggoottan afran kana keessatti garuu jijjiiramni eega dhufe booda hamma ta'e rakkoon bulchiinsa gaarii bu'uurarraa hiikkachuu baatus hamma ta'e naannoo parsantii 54tti yuunivarsiitootumaan ammas deebi'amee akka qoratamu godhamee sadarkaa kanaan ol guddachuu isaa kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u malee ammas gaaffiin uummataa bal'aadha. Rakkoon bulchiinsa gaarii hin hiikkanne akka magaalaa keenyaatti karaa jedhuun qorannoon adda addaan hooggansa magaalaa yeroo ammaa kana gaggeessaa jiran kabajamoo kantiibaadhaan uummanni mariisifamee maali rakkoon keessan kan jedhu sana eega sirriitti ilaalame booda ogeeyyii fi hayyoota adda addaatiinis sirriitti addaan bahee hanni ammas hin dhaabbanne tajaajila harka qullaa kennuun hin jiru. Namni rakkachaa jira. Bakka deemetti rakkoo hamaatu jira. Aanadhaa kaasee hanga biirooleetti rakkoon kun hiikkachuu qaba. Akkamitti hiikuu qabna akka magaalaa Finfinneetti kan jedhu parsantii 54 jedhamu kunis taanaan itti quufinsa sadarkaa amma addunyaan irra geessan sirrii miti waan ta'eef bu'uurarraa jijjiiruu qabna. Bu'uurri rakkoo keenyaa tokko cabni rakkoo akka biyyattiitti jiru tokko kana diinagdee qofa miti. Caba guddaatu jira naannoo kanarratti. Kana sirriitti tajaajiluu wal'aanuu qabna. Kana wal'aanuuf immoo maaltu barbaachisaa jedhamee waajjiraaleen rakkoo kana qaban kam kami kan jedhu san dura akka sirriitti addaan bahee booda waajjiraalee 16 addaan baasnee laaluuf yaalle. Seektaroota 16 kana keessatti rakkoon isaanii maali? Waajjira lafaati tokko. Maali rakkoon waajjira lafaa? Hanni maaliif dhaabbachuu dide? Kenni tajaajilaa maaliif mallaqaan ta'a? Namni maaliif sadarkaa kanatti saamama? Osoo hooggansi amma jiru kun jiru ta'uun qabu karaa jedhuun riifoormaa ta'an jedhamee riifoormiidhaaf piilaaroota 6 kallattii kabajamoo kantiibaan keenya kennaniin riifoormichi maaltu suphamuu qaba, maaltu sirraa'uu qaba, maaltu uummataaf deebii kennuu qabna atattamaan yeroo osoo ittiin kennin kan jedhuun laallee piilaaroota 6 eega addaan baasne booda seektaroota 16 filataman kana piilaarii 6 irratti riifoormii goone. Inni jalqabaa seektaroonni 6 kana keessattuu seektarri qulfii ta'an kan uummata yeroodhaan saamamaa uummanni itti saamamaa jiru kun irratti xiyyeeffatamee diigamee bifa haaraan ijaaramuu irratti olii galle. Ijaarsa isaa irratti jechuudha. Piilaarii tokkoffaadha inni kun. Ijaarsa isaa ji'a lamaa ol nutti fudhate. Mee gidduutti obbo Malaakoo waan inni isin gaafadhu gaaffii kiyya kallattuu baanii bulchiinsa gaarii rakkoodha maaf jedhama kan jedhudha. Maaliif bulchiinsi gaarii yeroo hunda rakkoodha jedhama? Amaluma isaa ta'eeti moo irratti hin hojjetamne moo amma hojjetamitu ga'aa miti moo maali kan jedhume? Kanuma si deebisuufan
Rakkoon bulchiinsa gaarii inni guddaan yaa'u tokkoffaa bulchiinsa gaarii jechuun alatti akkamitti hiikkata kan jedhu kanaaf deebiin hin turre. Akkoo biyyaattuu deebiin qabu kun rakkoo bulchiinsa gaarii qabna siin jedha malee mee akkamitti hiiktan oon jedhe namni deebisii deebisu jira hin jiru. Kanadha kan kallattiin taa'es fidaa akkitti deebisu maaliif rakkoo bulchiinsa gaarii maaliif yeroo hunda namni mattaadhaan mallaqa fudhata kanaaf sababa falatan kan ta'uu qabu fidaadha. Kanaaf pilaarota ja'an kana kan addaan baasneef tokko ijaarsa diigaa bifa haaraan ijaara akkanatti sirrii miti. Manni waajjirri lafaa fakkeenya yoo fudhanne bifa amma kanaan duratti gaggeessuun kanaan gaggeessina taanaan borullee sanuma rakkoo bulchiinsi gaarii hanni hin dhaabbatu wal komachuun hin dhaabbatu wal hamachuunis hin dhaabbatu nutis waltajjii irratti rakkoon bulchiinsa gaarii amma isinii kenna jechuun ala deebiin qabu. Kanaaf deebisnee ijaarru ijaarsi isaa akkamitti ijaarrama akka ummataaf deebiitti kennuu danda'utti ijaarrama. Mee isa kana furmaanni maal gootan kan jedhutti hin deebina dooktar immoo maal jedhu mee yaada kana isaan irraa fudhanne isin immoo wantoota hojjetaman gabaabinaan nu kaastu. Dhugaadhuma lafa jirurraa kaan uummanni maal jedhaa miidiyaan maal jedhaa maal dhageenya yoo baanu yoo immoo sarbiisiidhaafis mana mootummaa seenne maal argina jennee yoo kaafnu kan hundi keenya irratti kan walii gallu tajaajilli quubsaan kennamaa hin jiru waan ta'eef kun egaa rakkoodhaa jennee fudhanna. Amma gara rakkoon hin jiran yoo hamannu zeen rakkoo kan akkamitti furra kan jedhurraa kaanneetti itti deebina furmaanni barbaadamaa waan ta'eef. Egaa bulchiinsi gaarii maali kan jedhudha gaaffiin kan ka'e bulchiinsi gaariin hiika irratti dhibbaan dhibbaa irratti illee walii galuus baanne garuu bulchiinsi gaariin kan ittiin ibsamuun indikeetaroonni hedduutu jira. Isaan keessaa hundan kaannaa wenne yeroo fudhata waan ta'eef mee lamaan tokko kaafna. Tokkoffaan itti gaafatamummaadha. Sirna tajaajila mootummaan kennu keessatti itti gaafatamummaan hoo jiraatte bulchiinsi gaariin hin jiraa jennaa oo itti gaafatamummaan hin jiraatu ta'e immoo bulchiinsi gaariin hin jiru jechuudha. Amma gaa itti gaafatamummaan yeroo ammaa inni haala gaariin hin jiru. Maaliif hin jirree mana tokko dhaadhee yoo tajaajila gaaficha uummanni yoo dhaqu sababa tokko kaa'amaaf fakkeenyaaf sababni yeroo himamumaa inni siistamiin hin jiru jedhu. Maal jechuudha siistamiin hin jiru jechuudha. Amma ibsaan kun ikkoo yoo badee there must be something behind it akkasumaan hin badu yookaan power supply isaa excessiitti deemee ta'a humnaa ol ta'ee ta'a yookaan humnaa gadi ta'ee ta'a yookaan immoo siistamiin ittiin ijaarrate sun meeshaa kwaalitii hin qabne irraa ijaaramee ta'uu danda'a yookaan immoo namni achi argu tokko itti gaafatamummaa isaa ba'uu dhiisee ta'uu danda'a. Kanaafuu amma kan jiru maa'inni hojjetaan biiroo tokko sababa tokko dhiyeeffata sababa sanaaf immoo qaamni ta'e wayii jira. Garuu amma anamit kan jiru qofaadha inshuurii ta'a. Amma kun immoo maamilatti yookaan immoo uummatatti immoo gahaa miti. Inni fuuldura taa'ee tajaajilu sun tajaajila kennuu hoo dadhabee sababa tokko dhiyeessara miti abbaan sababa sanaas immoo itti aansee immoo itti gaafatamuu danda'u qabanna. Haala kanaan itti gaafatamummaan inshuurii hin taane. Kun egaa adeemsa yeroo dheeraa keessatti yaalamaa turedha. Yoo yaadattu ta'e 90moota keessa riifoormiin tokko godhamee ture Itoophiyaa keessatti. Result oriented performance management system jedhama tureeyyuu kun inni raawwii hojii irratti result irratti beezii ta'anii itti gaafatamummaa uumuudhaaf kan yaalameedha. Riifoormii sun hin milkoomne booddee actually BSc hin bakka bu'e BSc ta'ee result oriented performance management system inni Awurooppaan jedhamu sunis lachanuu haalaan hojiirra oolee itti gaafatamummaan hin ibsama ture itti gaafatamummaan karaa kanaan hin jiru. Lammaffaattan ca'ee hunda keessan ta'een. Lammaffaan bulchiinsi gaariin kan ittiin ibsamu equity yookaan immoo haqa qabeessummaadha. Haqa qabeessummaa jechuun tajaajila abbaa diizarvii godhu abbaa mirgaa kan ta'e hundaaf tajaajila waliin ga'uu kennuu jechuudha. Asirratti wanta xixiqqaa kaasuun barbaadu. Akka namaatti namoonni biyya biraatii rakkoo baay'ee qabaachuu danda'u isa keessa galuu hin danda'u. Ani maakroo poolisii leebar sarjari rakkoo jiru irratti kaasuu barbaada. Biyya kan keessatti tajaajilan kennamu afaan tokkoon. Keessayyuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi federaalaa irratti. Namni tokko fakkeenyaaf fi naannoo Oromiyaa irratti yoo dhukkubsatee hospitaalonni jiran sun humni isaanii xiqqaadha waan ta'eef yeroo baay'ee rifarii barreessu rifarii kennu as dhufuu jechuudha. Dhufee namni tokko tajaajilamuu dhabuu fi afaan barachuu fi danda'uu qaba. Garuu biyyi kun biyya sabdaneessummaa biyya uummanni hedduu keessa jiraatu jennee difaayinii gooneerra. Garuu sarviis irratti maaf afaan tokkoon dubbatama. Kana Itoophiyaa qofa otoo hin taane biyyi kaan akkamitti jiraatennee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf fudhannu biyya lama. Biyya akka Kanaadaa, biyya akka Siwiizerlaand, biyyoonni kun federaalizimii fi biyyoota sabdaneessummaa akka keenyatti beekamanudha. Isaan maaluumuu siivil sarbaantii tokkoo qacaramuu afaanii dubbachuutu irraa eegama. Fakkeenyaaf fi Siwiizerlaanditti namni tokko
afaan lama haalan dubbachuu qaba afaan sadaffaa immoo xiqqoo beekutu irraa eegama. Kanaafuu eenyu sarviisii fayyadamuu dhaqee afaan biraa baruun uummata irraan eegamu. Afaan qabuun tajaajilama. Kanaaf namni tajaajila kennu sun afaan hunda dubbataa waan ta'eef nama afaan kamiinuu dubbatu sarviisii kennaa jechuudha. Kun haqa qabeessummaadha. Akka Itoophiyaatti immoo namni tokko immigireeshinii dhaqee afaan kamiin tajaajilama. Fakkeenyaaf afaan Amaaraan beekuun jedhee fudhadha. Garuu immigireeshinii akka sabaatti mirga kiyya. Kun gaafii Oromoo miti. Just gaafii piriinsiipilii gaafii haqa qabeessummaa sarviisii waliin gahudha. Sarviisiin afaan hin kennama afaan immoo afaan hojii tokko kan lama yookaan sadii irratti dhaabbachuun seera miti jechaa jira. Kun fakkeenya tokko. Beeljeem immoo kan isaanii immoo siistamii addaati. Isaan immoo two window system jedhamu kan isaanii siistamiin kun. Kun jecha ammaa inni window inni tokko afaan Fireenchii irra dubbatamuuf tajaajila. Window inni tokko immoo afaan Dach irra dubbatamuuf tajaajila. Kanaafuu namni biiroo dhaqu afaan lachuu hin jira waan ta'eef window kamirratti tajaajilamu foddaa kamirratti deemee tajaajilamu ilaallata. Afaan lachuu beekaa ta'e rakkoon qabu afaan tokko beekaa ta'e kan beekutti dhaqee goraa jechuudha. Kun siistamii Beeljeem itti fayyadamtuudha. Siistamiin Itoophiyaa immoo afaan tokkoon sarviisiin kennama. Yoo afaan sana beekte hin tajaajilamta. Mana yaalaa ta'uu danda'a, mana murtii ta'uu danda'a, waajjira poolisii ta'uu danda'a, akkan jedhe immigireeshinii ta'uu danda'a. Asirratti bulchiinsa naannoo maqaadhaan jiru fi naannoo irratti afaan gaafiin afaanii already deebi'eera kennamaa jira waan ta'eef. Garuu federaal jechuun hundaaf shared government waan ta'eef nama Walaayittaa irraa dhufeefis, nama Oromiyaa irraa dhufeefis, nama Amaaraa irraa dhufeefis, nama Tigraay irraa dhufeefis tajaajila kennuutu irraa eegama. Garuu akkamiin kennuu danda'a? Namoonni dirqamanii afaan yookaan beekuu qabu kan sarviisii ala ta'uu qabu jechuudha. Kanaafuu amma sarviisiin haqa qabeessummaa irratti hanqina qabannee fudhachuu dandeenya. Kun gaafii agarsiistuu tokkodha kan biraas kaasuu dandeenya. Obbo Malaakuu amma yaada Dooktar kaasanii dhaggeessanii jirtu tokkotti gaafatamummaa irratti rakkoon jira jedhanii kan biraa haqa qabeessummaa afaan wal qabatee kaasanii riifoormii garuu kan kaasanii kan kanaan dura hojjetamee milkoofne kaasanii amma yeroo dhiyoo maal fakkaata kan jedhu deebi'anii kaasuu danda'u mee yaada biroos dabalatan. Ulfaadhaa Dooktar qabxiin lamaan itti gaafatamummaa fi haqa qabeessummaa irratti kaasan amma itti gaafatamummaa akkamii isa sanaaf deebiin deebisnu taanaan fuulduraaf illee rakkoo bulchiinsa gaarii kun qabu hin dandeenye. Amma riifoormoonni akka biyyaatti yeroo ammaa kana gochaa jiru keessattuu akka magaalaa Finfinneetti gochaa jiru itti gaafatamummaan qabxii isa tokko keessaa tokko hirmaachisummaan jira amman waa'een afaanii waa'ee sabummaa even ramaddii hojjetaa yoo kenninu akkamitti akka kenne dhageessaniirtu. Magaala Finfinnee hojjetaa fakkaatu magaalli Finfinnee kan sabaaf sablammootaati waan ta'eef magaala Finfinnee hojjetaa fakkaatu ijaarra as keessatti inni karoorfannee itti deemaa jira. Itti gaafatamummaa sana fakkeenyaaf piilaarii lammaffaa keessatti kaasuu hin dandeenyaan tokkoffaan duraa ijaarsa sanii kaaseera lammaffaan hojmaata. Hojmaanni rakkoo bulchiinsa gaarii kana ittiin hiikuudhaaf yookaan hojii ittiin hojjechuudhaaf uummata ittiin tajaajiluuf kanaan dura turan hojmaata jechuun qajeelfamoonni jiru, dambiin jiru, awaajiin jira. Isaan kanaan dura kan ture hin hojjisiisu, hin hirmaachisu, nama hunda hin hammatu. Kanuuf kana sirreessurraa kaa'ame ture. Yeroo sakattaan waajjiraalee mootummaa keessatti kan ittiin hin hojje maanuwaalonni adda addaa, qajeelfamoonni adda addaa, dambiileen adda addaa maxxanfamanii hin taa'u. Keessa isaa olaaltu waan uummata tajaajila uummataaf kennuu danda'u tokkoof keessaan qabu. Baay'een isaa hidhaadha. Amma sirni itti gaafatamummaa akka qabaachuu danda'utti kan qajeelfamoota kana sirreesse. Akka kanaan duraa sana hojii hojjette sanaaf itti gaafatamta hoggansa irraa kaasee hanga hojjetaatti sirna itti gaafatamummaa uumneerra. Jalqabbii irra waan taaneef malee even exit strategy qopheessineerra. Bara kana karooratti qabanneerra. Nama baay'ee hojii keessaan hin baafna. Hojjennaan qajeelfamaaf hojmaata kanaan hojjechuu qaba. Uummata tajaajiluu qaba. Jennee pilaarii keenya keessaa ijoo irratti karoorfanne keessaa tokko kan itti gaafatamummaa qabatamaan itti gaafatamummaa afaanumaan jettee itti gaafatamummaan hin jiru itti gaafatamummaa kamiin gaafatte waan fedhe balleessirraa birrii 200 fidii tokko kana siifan godhe oosiin jedhe sanaaf gochuu isaa harkatti hin qabdu taanaan namicha san sirna kamiin gaafatta akka inni akkas gochuu hin dandeenye balleessuudhaan namni karaa haqa qabeessan akka tajaajilamu gochuudha. Isaaf hoo pilaarii sadaffaan keenya murteessaadha. Teekinooloojii dijitaalaayiz gochuudha. Teekinooloojii irratti hojii guddaatu hojjetame. Baay'izawee rakkoo bulchiinsa gaarii ani yaa'u irratti hin qoranne malee teekinooloojiin hangam akka furuu danda'u qabatamaan argineerra. Keessumaa humna namaa ga'umsa qabu ga'umsa yoo jennu itti fayyadama teekinooloojii hojii sanaa fi beekumsa muuxannoo iddoo sana ilaallatu kaa'uun rakkoo kana furuu keessatti isa ijoodha. Piilarii utubaa sadaffaa kaastan.
Dooktarri humni namaaf itti fayyadamni teekinooloojii isin magaalaa Finfinnee kenniinsa tajaajilaa wal qabatee argitan maali? Egaa asirratti yoo dubbannu gara mootummaatiin tattaaffiin hin jiru jechaa miti kan hin jiran. At this moment rakkoon jiru maal fakkaata qofa jechaa tan hin jira malee. Rakkoon jiru kan hidda gaggeeffate waan ta'eef hiikoon isaas furmaanni isaas yeroo dheeraa keessatti adeemsa keessatti kan fooyya'uudha malee overnight halkan tokkotti guyyaa tokkotti waan raawwata waan hin taaneef kun hubannaa keessatti naa galuu qaba. Har'atti garuu maal fakkaata jennee olaallu ga'umsumna namaa yaa rakkoo akka qabu riippoortiin mootummaarraa arganne nu ibsa. Maalifiin uummanni qoraniiti fakkeenyaaf akka federaalaatti siivil sarvaantiitu jiranuu fi kompiitansii teestiin kenname sun baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef kun jechaan namootni hojii hojjetaa jiranu ga'umsa irratti hanqina qabaa akka qabanudha. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti eenyatti quban qabu. Akka bulchiinsa federaalaatti garuu wanti hin beeku jira. Irra deebinee tireeningi gooneeti ol kaasna malee haala amma jiruun sarviisii gahaa kennuu hin dandeenyu jedhanii hojiirra jiru waan ta'eef. Kun waan nama beekamaadha waan ta'eef waan guddaa fi kaasumatti mootummaan already identify godheeti kana fuudhaaf hojjetaa jira waan ta'eef. Teekinooloojii ilaalchisee teekinooloojii irraa akka baay'ee fagoo jirru riippoortiin addunyaa kompeerii biyya Itoophiyaa biyya biraa wajjin kompeerii gaafa goonee ilaallu hinuma argina. Akkuma fakkeenyaatti waan tokko kaasuu danda'a. Amma fakkeenyaaf gibira kafallu maan wanti namni tokko mana isaatii ba'ee biiroo sana waan barbaachisu hin jiru. Tokko nootifaayi gochuu jechuun gibira ammaatu sirraa eegamaa kanfalii jechuudha beeksisuu jechuudha. Lammaffaan kafaltiidha. Kana lachuuf karaa deemuun hin barbaachisu. Maal hojiin itti deemu. Gaafa mana iddoo gibiraa sana dhaqee maqaa koo ilaalanii faayilii irraa ilaalanii gibirri kee amma sirraa eegama inni itti mumiti. Ituma hin dhaqanii isa hojjetanii ka'anii yoo teekistii naa dhufe maal rakkoon jira. Lammaffaa gibira kafaluuf immoo amma online system paymentii waan uumamee fi eessa dhaquun hin barbaachisu. Kunumtuun jalqabne chaatiin kan hin jiru. Garuu rakkootu jira waan ta'eef kalama fakkeenyumaa dhiyootti waan yaada dhuufan kana kaasuu barbaade. Inni annaa dhandheetii lakkoofsa dijiitii afurii tokkoon order nambarii namaa kennama. Already erganacha dhaqee whether I pay in cash or in any form anaarraa wanti narraa fuudhamtu hin jiru. Maaliif manuma taa'ee hin arganne waan ta'eef. Kanaafuu kun akkuma fakkeenya tokkooti. Actually this is very small waan xiqqoodha kun. Dooktar isinis yaada koo gidduun kanaan dura dhimma gaggeessummaa wal qabatee yaada isin kaastan tokko ani yaadadha maal jettanii keessaayyuu hooggansi garjallaa jiru kan tajaajila kennu hojjetas dabalatee itti fayyadamni teekinooloojii dadhabaadha. Nama deddeebisu achi dhaqas dhaqiitu jira. Ga'umsi teekinooloojii rakkoo hamaadha yaada jiru waan kaastaniifan. Isuma fakkeenya kaataa jiramu. Egaa haala ammattiin sarviisiin kennamaa jiru haala quubsaa miti. Teekinooloojii rakkoo adda addaa fureera. Humna nama baay'ee kan barbaachisu humna namaatti qaraan kan hojjetamu. Deddeebii baay'ee kan barbaachisu deddeebii toon barbaachisin. Fiizikaalii bakka hojii bakka mana mootummaa sana dhaquutu kan barbaachisu amma hambisee nam tokko manum taa'ee tajaajila haala argatu irra gahee jira. Garuu haalli keenya garuu bakka teettu dhaawayitu nama qunnama. Amma akkanaaf fi paaspoortii onlaayinii appilaayi goona. Garuu online payment system fudhatu. Garuu baankii dhaqanii sana booddee achitti orderii wayii fudhata. Egaa waan ta'e afeeraa jechuudha. Amma even to the extent manatti naaf fidii bakka qarshii nan qaba fiifiin kan fadhachu kan jedhu jira koode. Bakka manatti naaf fidee an qarshii guddaan qaba rakkoo qabu bakka have no problem. Waruma danda'u jechuudha. Warri dandeenya achaa dhaqu. Haala kana ilaallee teekinooloojiin amma hojiirra hoolaa jiru teekinooloojii gahaas miti hanqina baay'ee of keessaa qaba. Tajaajillis namoonni baay'ee hiriiranii yeroo baay'ee dheeraa deemanii yeroo baay'ee fagoo deemanii argataa jiru waan ta'eef hammatti rakkoon furame jechuu hin dandeenyu. Ganaa nu hafaa garaa hojjechuu qabna. Amma irratti itti gaafatamummaa qaama tokkoof kennuu barbaachisaa miti. Qaamni hundumtuu akka ummataatti akka gahee tokko qaba waan ta'eef gahee sana fudhannee itti deemnee tajaajila keenya fooyyessuu qabna haala itti deemuu qabna kan jedhu dadhan. Mee yaada keessan duraa sanatti fufaa amma yaada dooktaris dhageessaniitu. Teekinooloojiidhaan wal qabatee dooktar wanni kaasan hangi tokko naanis yaada irratti kennuu nan danda'a. Haalli qabatama amma irra jiru sirriitti beekuun murteessaadha. Teekinooloojiin bu'uura baay'isee bu'uura rakkoo bulchiinsa gaarii kana hiikuudhaaf bu'uura akkuma sila kaase. Nuti kana yaallee ittiin milkaa'aa jirra. Jalqabarra waan jirreef amma waa dubbachuun natti ulfaata. Seektaroota 16 riifoormii gaggeessine keessaa lafaa kaasnu fakkeenyaaf. Waajjira lafaa keessatti
hojiileen tajaajilli 40 teekinooloojiidhaan kennama. Almost all in all sadarkaa sanatti deemaa jira. Amma jalqabne. Jalqabarra waan jirruuf yaa boom godhee bakka hunda hin geenye bakka itti rakkachaa jiru jira. Teekinooloojiin kun ji'a 4 eega jalqabne. Ji'a 4 kana keessatti nama 11,000tu tajaajilan. Haala biyyattii keenyaan namni hundi teekinooloojii fayyadamaa gaafii jedhu jira. Innis rakkoodha smaartifoonii qabaachuu qabda. Akkuma jedhame teekinooloojii jechuun walakkaa isaa ittiin hojjettee walakkaa isaa birrii kaffaltu nu bira dhuftaa kaawwan achuma teessee fixatta waan jedhamu hin jiru amma akkas. Guutuu ta'uu qaba. Ismis teekinooloojiin nuti amma itti fayyadamu guutuu ta'uu qaba. Akkamitti waan amma jedhame kan hunda isaa kan deebisu. Nagee kan kutattu onlaayinii ta'uu qaba. Kaffaltii kan fixxu onlaayinii ta'uu qaba. Waa hunda isaa piroosesii iyyannoo galfattee amma fakkeenyaaf waajjira lafaa keessatti duraan ganama halkan sa'a 11tti sa'a 11tti dhaqee namni salfii qabata. Sa'a 11tti harri tajaajila guyyaa tajaajila roobidha jimaata taanaan salfii qabata. Lammii kuraa dhaqxee boolee dhaqxee kanuma argita. Bifaan silki laaftoo kanuma argita. Lammaffaa immoo namoonni daldala adda addaa salfii qabatee salfii sana gurgurata. Sana hambisee jira guutumaan guututti. Guutumaan guututti sana hambisaniiru. Hanqina qaba. Hanqinoota boodattan ittan dhufa. Kana jechuun maal jechuudha? Faddaalaanis jidduu keessaa bahee jira. Kanaan dura faddaalatu akka barbaade waajjira lafaa jechuun dandeenya guutuusaa faddaalatu bulcha jechuun danda'ama. Dallaala isa jedhamu jechuudha. Faddaalli akka bootaa qabatu godhameera. Hamma ta'e rakkoon hanni achi keessa tura guutumaan guututti badee jechuu baannullee karaa akka inni qabatu gochuudhaaf carraan uumameera. Kana jechuun jalqabarra jira. Faayiliin badee jedhamta duraan. Amma iyyannoo keenya galfattaa in hordofta. Eessa akka gahe eenyu bira gahee akka dhaabbate maaliif akka dhaabbate namicha biratti immoo istaandardii qaba. Daqiiqaa meeqa akka bira turuu danda'u. Kana hoggansi in hordofa guutuusaa hoggansi manichaa. Maalirraa dhufe kuni kutannoo irraa dhufe baay'ee. Kutatte taanaan waa jijjiiruu akka dandeenyu mallattoo isaa jira. Malaa asirratti waa gaarii kan lafaa fakkeenya gaarii kaastan. Seektaroota 16 riiformiin irratti gaggeeffame kana hunda keessa tajaajila akkanaa jira teekinooloojiin. Warra fanittoo maal gootan warra seektara baay'ee qaba waan ta'eef. Rakkoo keessatti boodan dirqama sirraa'us qaba waan ta'eef rakkoo keessatti nan kaasa. Seektaroonni kan biraa fakkeenya kaasuudhaaf manneen tokko fakkeenya. Manneen magaalaa kanaa akka barbaadametti namni barbaade dhuunfatti jijjiirrachaa ture. Kana ni beekna. Isinis ni beektu. Mana 151 qabna magaalaa kana keessatti addaan baheen beeku. Ragaan kun duraan hin jiru. Amma riifoormii gochuu jalqabnaan teekinooloojiitti galchaa fidaa. Teekinooloojii caccabaa osoo hin ta'in isa dhugaa. Onlaayinii namni hundi hordofuu kan danda'u. Iyyata manaa iyyattee ati waan fira qabduuf yookaan birrii waan kenniteef dhaqxee tokkoffaatti mana argachuun hin jiru. Order ta'a onlaayin ta'a. Ammatti yaa karaarra jira waan ta'eef amma rakkoon tokko jiraachuu danda'a keessa isaa. Guutumaan guututti hojiitti hiiknaan milkaa'ina guddaa arganna. Mana 100 fi mana 149 already online goone daataan isaa kaartaan kaaree meeqa harkaa qaba birrii meeqatti kireeffama eenyutti harkaa qaba yoom haaromsa kan jedhu kan guutuu isaa xumurameera fakkeenyaan kaase. Koot paablikii gudii immoo kan biraa kan jiru waajjiruma keenya keessa. Waajjira keenya keessatti ismis kan jedhamu teekinooloojii harkaa fi koomii kan ittiin dhiyaatu fi achumas mana murtiitis waan afran tokko hojiirra oolchineera. Isaan keessaa ismis yoo fudhanne hojjetaan gitni hojii magaalaa kana keessatti heeyyamame hin beekamu duraan. Gaafa teekinooloojii kanatti galchinu dhoksuu hin dandeechu gita hojii. Amma kutaa magaalaa gaafatte iddoo hojii gita hojii banaa bajeta qabdu hojjetes ittiin himan. Firatti barbaadatu gazzabaan gurguratu. Akkas akka hin taane dirqama teekinooloojiitti galchine. Gaafa teekinooloojii ta'e gitni asuma taa'ee ani waajjira taa'ee lammii kuraa aanaa 9 keessatti bakka akkasii banaa jira ilaaluu nan danda'a jechuudha. Banaa jira. Kanaan dura cufaa ture kunis. Kana keessa amma namni 1,168 baay'inni humna namaa magaalaa keenya keessatti amma jiru 1,168 363 hojjetaan. Ajaa'iba akkasiin jedhu teekinooloojii kanatti galchuu jalqabne namni tokko bakka lama kan hojjetu hunda argachuu jalqabe. Warri badan jiru. Warra amma seeraan gaafachuuf deemu jira. Xumura isaa hin jennu. Kana jechuun namni du'ee mindaa nyaatu jira.
ragaa keenya hundi isaatu iyyuu teekinooloojiitti gaafa galee garuu si saaxila teekinooloojiin. Tole obbo Malaaku yaada gaarii kaastanii teekinooloojiin rakkoo fura akka jiru garuu jalqabbiin akka jiru hanqinoonni muraasni akka jiru gara fuulduraatti yoo hojjetame bu'aa gaarii akka argamsiisudha. Rakkoon bulchiinsa gaarii wal qabatu yeroo baay'ee gaggeessitoota sadarkaa olaanaa fi irra jiran osoo hin taane jechuun sadarkaa magaalaa gaggeessan akkasumas kutaa magaalaa bal'inaa osoo hin taane garjallaa iddoo uummanni itti tajaajila argatudha. Iddoo uummataan fuulduratti walitti dhufanidha. Rakkoon kun kan malaammaltummaas haa ta'u, hanqinni teekinooloojiis haa ta'u, hanqinni ga'umsa sanaan wal qabatee humna namaas haa ta'u, dhibaa'ummaas haa ta'u, maalis haa ta'u maal garjallaa jirra isin akkamitti ilaaltume akka hayyuu tokkootti. Akaadaamikiidhaan dhufe waan ta'eef bakkuma sarviisiin kennamu irratti bakkumuudhaan jiru irraan ka'a maaliifiin namni hundi itti gaafatamaa biroo bira dhaqee tajaajilamuu hin danda'u. Dhimmi itti gaafatamaa biraa nama geessu xiqqaa ta'uu danda'a. Xiqqaa ta'uu qaba. Kanaafuu namni jalqaba eenyu dhaqaa firoont laayin warra jiran isaan bira dhaqa. Kanaafuu achi rakkoon jira taanaan namni maal ta'ee deebi'a jechuudha. Dissatisfaayid ta'ee mufatee deebi'a jechuudha. Kanaafuu rakkoon guddaan kan jiru achiidha. Rakkoo sanaaf fuudhafii fi tokkoffaa siistamiin dhaabbachuu qaba. Siistamiin jiru sun maal adeemsa hojii iinditu iindi abbummaan qaama sanaaf kennamuu qaba. Amma abbummaan hin kennamne waan ta'eef ayee ana hojjedhee bakka ebelutu mallattee isaas hin jedha. Isa miti waan ta'eef itti gaafatamummaa hin kennamneef waan ta'eef nama sana hawwachuu hin dandeessu. Yookaan immoo waan ta'e tajaajilee ka'eeti kanaaf qaama tokko barbaachisaadhee deebisii laata. Abbaan sun ofirra dabarsee waan ta'eef akka kastamariitti tajaajilli hin kennamne. Abbaan sun garuu ofirra dabarseera. Kanaaf kana mistuudhaaf tokko inni akka durattiitti joob diskiripshinii keenyee indiviijuwaalii hojii tokko qofa kennuu ta'uu hin taane yeroo ammaa kan addunyaan ittiin deemaa jiru tiim woorkidha. Already Itoophiyaa keessattis BPR irraa kaatee kun hojiirra ooleera. Process based organizational structure itti uumame jechuudha. Kun jecha ammaa inni fakkeenya baankii kaasuu dandeenya. Mana baankii yoo deemnu akkaawuntii koo kan qabatte nama biluu jedhamudha jennee wanti beeknu hin jiru barbaachisaa miti. Simply iddoo nutti dhiyaatudha. Sarviisii nutti dhiyaatu sarviisiin sun iddoo namatti wal fakkaatee kennama waan ta'eef whomever abbaan ruumii sana keessa jiru abbaan bakka tajaajilaa taa'e sun sarviisii kenna. Haala kanatti waajiratti amma danda'ametti process based structurein uumamee sarviisii nama tokko bakkuma tokkotti raawwachuu qaba. Kun mana mootummaa keessatti fakkeenyi nama jira fakkeenya fi wulli nama sarjaa godhachuu dandeenya. In seenna ruumii keessatti hojii raawwata malee as keessaa ba'anii bakka biraa dhaqan hin jiru. Hundumtuu achumatti mul'ata bakka warra sarviisii kennu hundumtuu achuma jira namni tokko hafee bakka nama biraatiin bakka bu'aa garuu tajaajilli hin kennamu. Garuu waajjiraalee mootummaa biroo keessatti siistamiin akkanaa istaabilishii hin taane. Kanaafuu siistamiin akkanaa dhaabbachuu qaba. Lammaffaa tajaajila uummataa keessatti diiseentiraalaayizii gochuun barbaachisaadha. Amma diiseentiraalaayizii yoon jedhu sadarkaa olaanaatti aangoo federaalarraa riijinii jechaa kootii miti. Oofisiin mana hojii tana keessatti qaamni tajaajila kennu suni itti gaafatamummaa aangoodhaa fi itti rispoonsilii fudhachuu danda'uu qaba. Yoo balleessa itti gaafatama, yoo sirreessa hojjete ilaalama, hojiin sun booddee odiitii ta'a nama tokkoon qaama tokkoon kanaafuu isuma gochuudha. Yoo san taane garuu maal ta'a? Tokkoffaa hin sodaatu hojjettoonni mootummaa baay'een isaanii. Hin sodaatu waan itti xiqqoo murtee sodaatu. Ganaa duwwaa bakka amma tokko bakka godhii amma jaallanutti hin sodaatu. Kuni abbaa tajaajilamaa biratti ilaallu rakkooma maaliif murteedhaan argatu abbaan sun waan ta'eef. Kanaaf warri fuuldura jiran sun guutumaan guututti hojii iinditu iindi akka hojjetan rispoonsibiliitii akka fudhatan yoo balleessan akka itti gaafataman yoo gaarii hojjetanis immoo haalli ittiin piroomooti godha akka jiraachuu qaba. Tokko achi jira rakkoon. Lammaffaa rakkoon biheevariin jira. Rakkoo biheevarii jechuun rakkoo amalaa jechuudha. Yaa uummanni Itoophiyaallee hundi isaa yoo amantaa irratti baay'ee divootidha kiristaanaa ta'uu musliimaa ta'uu sirriitti seena garuu mana mootummaa gaafa dhaqnee ilaallu rakkoo namaatiif seensii gochuu dhiisutu mul'ata. Bakka seensii godhan mana yaalaa dhaqxee dhukkubsachuun kee manatti ittiin dhaga'ama. Bakka maayinar bakka waan riizinii xiqqaawee kenneeti kanaafuu hin danda'amu jechuun bakka ittiin cufee ta'a. Abbaa sanaaf garuu dhimma jiraachuu dhiisuti. Waajjira poolisii godhatte waajjira biraatti godhatte abbaa dhimmaatiif akkasuma dhimmichi. Kuni amma irratti barumsa irratti illee behavioral element citizenship behavior jechuun namni tokko waan kanfalamuuf qofa otoo hin taane sa'aatii kaa'ame qofa otoo hin taane waan nama ta'eef hojjechuutu irraa eegama.
Kun fakkeenyaaf sutoo sa'aatiin darbee yoo jedhee sa'aatiin darbus bakka nama tokko asitti rakkata waan ta'eef rakkoo sana waan hin furuuf as taa'ee hojjechuu qaba namni tokko akkaatti yaaduu danda'u qaba. Tokkoffaa hoogganaa kootuun argadhee ta'uu hin taane hoogganaan jiraatus jiraachuu baatus nama waan ta'eef sarviisii kola barbaachuu dhufe waan ta'eef jedhee amala akkasii uumuu qabna. Amalli sun bakka dheetti badeera waan ta'eef isa barbaaduu qabna. Tole mee gara obbo Malaakuutti deebinaa yaadni Dooktar Caalaan Kaasan hiifaa tokko aangessuudha namni hojiitti hojjetu irratti itti gaafatamummaa fudhatee hojjechuu qaba. Lammaffaa hojiin jalqabamee iddoo tokkotti xumuramee filatamaadha. Kan biraa immoo quuqamaa fi dhimmamuun badaa hin mul'atu. Namaa namatti garaagaraa jedhamee kanarratti yaada kennatee gaaffii biraatti hin ce'a. Waajjiraalee mootummaa magaalaa keenya keessa jiran warruma riifoormii goone kana warran sila akka gaariitti dhaheen alatti kuuwwan irratti olaallu hanqinoonni bal'aan har'allee ni kan jiru. Hojjetaa ofii aangessuun hojii guddaadha. Sadarkaa natu itti gaafatama. Hojiin kun ana laallata. Anumatu hojjetee xumuruu qaba. Ilaalcha dhusan nama keessatti uumuun hojii guddaadha. Amala hojjetaa irratti hojjechuun pilaarii keenya isa keessaa tokkodha. Kompitensii jennee qabannee irra. Kompitensii keessatti waan baay'ee of keessaa qaba. Muujulii baay'eetu keessa jira. Dooktar kaasuu hin danda'a booda. Tokko jalqaba irratti yeroo riifoormii kanatti jalqabnu hojjetaa akkuma 19 qormaata kennine gaggeessaan parsantii 34 qofatu darbe qormaata. Gaggeessaa warri jennu warra daayiriktar marii warri jennu kun jechuudha. Warra qorame keessaa. Hojjetaa keessaa ammoo nama 19 kana keessaa parsantii 49 qofatu darbe. Qormaatichi amala isaatiin kan wal qabatudha. Hojii isaatiin kan wal qabatudha. Bakka biraatti bakka tokko iyyuu hin dhufne. Magaalaa yuunivarsiitii Finfinneetu qoree fi Kotobeetu jara lamantu wal ta'eetoo qoranii. Kana keessatti maal arginaa ammallee hojii guddaan kan barbaachisu amala namaarratti hojjechuun murteessaadha. Itti gaafatamummaan kiyya na laallata jedhee ogeessi sadarkaa gadii jiru sirriitti fudhatee hojjechuu irratti ammallee gaabbiin jira. Kanaaf tireeningii gabaabarraa hanga barnoota gurguddaa kennuutti rakkoo dandeettii warra qaban, rakkoo naamusaa warra qaban, naamusaa irratti warra rakkoo dandeettii qaban addaan baasuun baay'ee murteessaadha. Amala namaatiin addaan baasnee leenjii gaggabaabaa fi leenjii yeroo dheeraa akkasumas hanga barnoota isaanii barnoota kennuu fi barnoota hanga kennanii seensifnee hanga barsiisutti yuunivarsiitota wajjinis hojjechaa irra leenjiiwwan gaggabaabaa kennuu irrattis dameen kana hojii kana qofa hojjetutu jira magaalaa Finfinnee keessatti. Hojii kana qofa hojii ga'umsaa namni naamusaan nama tajaajiluu qaba. Maalifan kara biraatiin olaaltu wanni nu biratti rakkoo akka mootummaatti nutti illee ilaalaa jirru jira. Mootummaan amma deebiitti kennaa jira. Jireenya waan nama argitu kana. Kana keessa dhaabbatee hojjetaan dogoggora tokko hojjechuu danda'a. Sanis akka ilaaluu hin dandeenyetti hojii isaa qofa sa'aatii kennameef san keessatti akka hojjechuu danda'u. Safaramee kennamee namoota ciccimaa jajjabeessuu kan badhaafamuu malu badhaasuu kan daballii wayii isa barbaachisu dabaluu fi namaaf nama jidduutti wal dorgommii amala wal dorgommii uumne hojjetaa qulqulluu hundeessinee dhumarratti madaallee kanaanis deeggarree kan dadhabame garuu egziit akkamitti goona akkamitti baha hojii mootummaa keessaa leenjii kennineefirra leenjii gabaabaa kennineefi leenjii dheeraa kennineefi hundaan yaallee dhumarratti teestoo goonu qormaata kenninuuf har'allee achuma jira taanaan isa akkasii immoo hojii keessaa baasu. Obbo Malaakuu asirratti yaada bareeda kaastan hojjetaan hojiirra jiru tokkos tajaajila kennuuf ga'umsi isaa maali amalli immoo isaa maali kan jedhu jira. Yeroo baay'ee kan siivil sarvisiin biyya keenya keessatti qeeqamu haalli itti hojjetaan hojii keessa galantu rakkoodha. Kompiitansiin sun professional isaa ta'u maal isaa ta'u hojii sanaan wal simatamu waliin simanne jedhame sirriitti waan ittiin hojjetus amma fakkeenya bulchiinsa gaarii jedhamee qajeeltowwan ala taa'a laphee namaatti lakkaa'amee galeet sana raawwata fakkeenya gaarii kan ta'an baankota biyya keenyatti hojiin isaa ifaadha hojimaan isaa ifaadha ga'umsi isaa ifaadha raawwiin isaa ifaadha. Kanaafuu seensisuus ta'ee madaalus akkasumas hojii irratti jajjabeessuu cimsuun karaa adda addaatiin gaarii ta'ee rakkoo hamaan kanaa kan jedhu isin akkamitti ilaaltamme? Dhugaadha ga'umsa namaa akka itti madaallu rakkoo qaba birattuyyuu. Ani carraa argadhee hin deemne warroonni Rwaandaa dhiyoo kana Kiigaalii muuxannoo tajaajila irratti muuxannoo fudhachuuf deemanii dhufan waan kaasanii baay'ee natti dhaga'ame. Nus sadarkaa san hin geenye abdeedhuun qaba. Teknooloojiidhaan wal qabsiisanii humni namaa nama ijaarree akkamitti galchina durumayyuu yeroo hojiitti galchuun akkamitti galchina kun hojii guddaadha magaalaa keenya qofaa osoo hin ta'in biyyuu akkuma biyyattiittu
hojiitti eegagalee booda hoo humna isaa akkamitti cimsaa deemna. Yoo humni isaa kan hin cimne ta'e yoo rakkoo kan uumuu ta'e akkamitti siistamaan ala baasna. Yoo baasnu zim jetteen ariitu warra. Namni kun nama. Zim jettee baastee ijoollee qaba, maatii qaba, haadha manaa waa meeqa jiraachisuu danda'a. Baastee ari'uu miti. Hojii biraa irratti akkamitti hojii mootummaa keessaa hin baasta. Akkamitti immoo gara biraatiin ijaartee seensifta kan jedhu kana qorannoo cimaa irratti gaggeeffamee jalqabbii irra jirra amma akkuma magaalaatti iyyuu. Kigaalitti maalan dhaga'ee biyya keenya keessatti illee teelee irratti hojjeta jedhameen waan akkasii dhaga'een jira. Hojjetaan kamiyyuu hojii hojjetu kompiitara isaati irratti yeroo inni dhaqee gadi taa'u kompiitarri hojii inni hojjete hunda isaa galmeessutti taa'a. Daqiiqaa hojjete wajjin taa'uu qofas miti hojjechuu qaba. Hin hojjenne taanaan waarningii kan kennuuf namni isa gaggeessu tokko hin jiru kompiitara isaatti kennaaf. Badii akkasii balleessiteerta hojii kee hammana hojjechuu qabda turte hin hojjenne waan ta'eef ati of eeggannoo isa jalqabaa of eeggannoo lammaffaa dhumarratti faayir hojiirraa ari'ama. Sadarkaa sanitti biyyoonni gaan jiru asuma Kigaalitti jechuudha Afrikaa keessatti. Nuti sadarkaa san hin geenya kutannee too hojjenne ammatti amala akkasii sana fiduudha. Waan xiqqoo amma qormaata yeroo darbe qorru san irratti waan jedhamne dhageessaniirtu. Namoota ta'e saba ta'e hir'isuuf maalii gochuuf akkas gochuuf jedhameetu iyyi nurratti hin kaane hin jiru. Dhimma tajaajila uummataa irratti ani siyaasa iyyuu waliin qabsiisu akka kootti jechuudha. Dhimmuma siyaasaa yoo miti. Namni hin fayyadamne eenyutu jira yoo sarviisiin gaariin bulchiinsi tajaajilli gaariin yoo kenname naannee uummata sanatti fayyadama miti. Qaama tokko benefiitii abbaa tokkoo fiduu waan jedhamu miti waan ta'eef kanaafuu garee kanaaf fayyaduu garee sana miidhuu waan jedhamu hin qabu of keessaa ta'uu sirriitti qulqulleessinee ilaalle siyaasa of keessaa hin qabudha akka kiyyaatti. Qaamni hundi walii galee akkamitti haala kamiin asirreessinu sarviisii uummanni argatu kan yoo jenne kun waan nama dhabsiisuu miti waan ta'eef. Kana dhiyoon deebi'u akka addunyaatti gaayu saayinsiin haaraa fiduu ta'uu hin taane already deebi'emetti isuma jiru hojiirra oolchuudha kan irraa eegamu. Amma maanni namni maaliif hojjeta jennee gaafachuu qaba. Maaliif hin hojjenne jennee yeroo hundayyuu amma waa'ee rakkina kompiitensii akka jiru kaa'anneerra. Rakkinni biheevarii kompiitensii keessaa tokkodha. Isa akka jiru kaa'anneerra rakkinni siisteemii akka jiru kaa'anneerra rakkinoonni adda addaan jiru. Haa ta'u immoo gara biraatiin immoo olaallee namni maaf hojjeta just gaaffii poozitiivii maaf hin hojjennee ta'uu taa'e maaf hojjeta jennee jalqabne wanna lama ka'a. Tokko intrinsic motivation lammaffaan extrinsic motivation jenna afaan Ingiliffaatiin. Afaan Oromootti waas deebisnee tokko wanuma ikoonomiidhaan wal laallatu wanna fiizikaalii laallatu nam tokko waan barbaadu fi dhaqee qacaramaa fakkeenya namni tokko kan qacaramuu fi mindaa argachuu fi mindaa kana kan deemu faayidaa adda addaa argachuudhaaf qacarama. Kanaafuu tokko isa kan namni hojjetuuf. Lammaffaan intrinsiik kun saayikooloojikaalii fi sooshaal elementii of keessaa kan qabudha ikoonomii waan hin taane jechuudha. Fakkeenya fakka namaatti nama gargaaru boqonnaa sammuu namaaf kenna. Kanaafuu nama tokko tajaajilu beekumsa qabu tokko dhaqee appilaayi gochuu dandeettii ofiitti beeksisuu maqaa gaarii argachuu kun faayinaanshaali waan hin taaneen hin fayyadamuuf jechuudha. Kana lamaan olaallee hojjettoota mootummaatii fi kamtu guutamee fi jira jedhanii gaafachuunis baay'ee barbaachisaadha. Kun egaa ikoonomiin biyyattiis ilaalcha keessa galuu haa qabaatu malee haraan olaallee wanni hojjeta sana mootiveetii wanni goosisu gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Inni sirriitti ilaalamu akka qabudha kanatti mul'ate. Kanaaf yaa mootummaan qubaan qabu jechuu hin danda'u. 2016 irratti qo'annaa World Bankin Civil Service Commission hojii qo'ate tokko jira. Qo'annaa sana olaallee Itoophiyaa keessatti kaffaltiin kaffalamu qo'annaan suni nasarlii mootummaa qofa miti. All private sector, public sector, labor Itoophiyaa keessatti mamtu kaffalamu. Anjir ulaaleeti ulaalee jedhu baay'ee gara dugda duubaa jirra. Asirratti gammaanni maybe one reason harma mindaa dabalteefis hojiin rakkina jiruun tuufamachaa hin jiru. Maybe one of hundreds of reason ta'uu danda'a waan ta'eef motiveeshiniin keenya gahaa miti. Amma dhimma baankii amma asirratti ka'eefan kaase dhimma kana. Dhimma baankii irratti maanni sarviisiin beekamaadha. Eenyu amma akka hojjete beekamaadha. Kaawuntabiliidha lakkaa'ama. Kanaafuu ataman hojjete waan ta'eef boonasii sii kennamuu danda'a. Kuni dhibbatti illee as tiraansfarii gochuu dadhabne to small extent namni gaarii hojjete haalli itti riwaardii ta'u namni immoo dadhabe haalli itti paanishii ta'u yoo jiraate kun ekstiriinsiik elementii sana jechuudha hin deebisna. Gara intrinsiikii immoo akkasumatti namni gaarii hojjete maqaa gaarii kennuu fi xalayaa gaarii kennuu fi hojiin akkasiin jiru jechaa hin jiru. Garuu bal'inaanii
yaa namni maaf hojjetan jedhu bakka deebisuun deebi'eera kanuma malee waan biraan dhufu waan ta'eef bal'inaan qo'atanii iddootti namni gaarii hojjetee argaa ilaalcha dhabe iddootti immoo namni hojii balleessee itoo adabamuu qabu itoo adabamin jiraatu hin jira waan ta'eef kun bal'inaan laalamuu fi hojiirra ooluu qaba. Egaa yeroo nu qabnus gabaabaa waan ta'eef kanarratti obbo Malaakuun yaadan kennitu gara xumuraatti kennisi tajaajila fooyyee akka ta'u tajaajilaman tajaajila barbaadu yeroo barbaadu keessatti karaa salphaa ta'een akka argatuu fi rakkoon bulchiinsa gaarii immoo furamaa akka deemuu fi hojii mootummaan hojjetu qofaadhaan miti kan milkaa'u. Ga'een tajaajilamaa ga'een uummata achi keessatti jabaadha. Kanaaf uummata irraa maaltu eegamaa maaltu guutamuu qaba ture. Dhugaadha hojiin namni waan hojjetu keessatti wal dorgommii uumuu jalqabbii irra wanni nama haasofne kun isaatu ganaa jalqabbii irra jirra waan ta'eef riifoorm gochuu jalqabdeerti biyyattiin akkuma biyyattiitti iyyuu hojjetaa hanga isa madaalu bakka isa madaalutti ramaddii kennuu irraa kaasee yeroo isaa cimsaa hanga sana immoo deebisnee hanga hojjete sana deebisnee isaaf deeggarsa gochuun waan isaaf malu gochuufin dirqama waan ta'eef kan akka mootummaatti waan hojjetame waan jalqabamedha. Yeroo tokkotti nama hundaaf mindaa dabaltee rakkoo hiikuu hin dandeessu. Ka'umsaaf ta'uu hin danda'a. Rakkoo yeroo furuu hin danda'a garuu fuula duraaf aadaa ta'e kan itti fufuu danda'u aniifatti walqixa hojjenne taanaan wal caala taanaan hojiidhaan akkuma wal caalumsa keenyatiin mootummaan kafaltii laachuufii qaba hojjetaadhaaf. Sanarratti mootummaanis akka mootummaatti hojjechaa jira. Nus fuulduratti kun hojii ijoodha. Akka uummataatti egaa uummanni keessattuu magaalaa Finfinnee jalqabbii jiru sirriitti argaa jira. Hojii misooma waan mul'atu hojjechaa jira akka hooggansi magaalaa kanaa. Keessattuu kabajamoo kantiibaadhaan kan durfamu magaalichi maal akka fakkaatu argaa jira. Dursa wanni naannoo sanitti ka'aa turee fi amma wanni jiru hin beekama. Keessattuu tajaajila irrattis kanatu dhufuu qaba. Sochiin akkasii jijjiiramni akkasii hooggansa olaanaadhaan irriiba dhabamee hojiin hojjetamu kun tajaajila irratti illee bifa kanaan qindoomnee hojjenna taanaan rakkoo kana furuu hin danda'amu. Hawaasnis waliin qindaa'uu qaba. Namoonni tokko ofuma isaatiif dhaqee waan qabeenya qabuuf qabeenya isaa bakka tarcaasu kan dhabe jira. Abbaan qabeenyaas haa ta'u abbaan namni tokko kana dhaqee mattaa kennee waa dalagsiisuu irraa of qusachuu qaba. Yeroo akkasiiti miti teekinooloojiitti dhufaa jira qabeenya sana ofii isaatii karaa nagaatiin argate taanaan hateen arganne taanaan hin saamne taanaan maal godhii nama saamuuf mallaqa kasaa dabarsee kenna. Tajaajila bitachuun hin barbaachisu. Mirga isaa himachuutu irra murteessaadha. Jalqabbii irra jirraa wanni chaalenjii nu godhu baay'een uumamuu danda'a. Baay'een kanaa olis nu mudachuu danda'a waan ta'eef kana dhaabbannee hanga nu hubannutti uummannis nu deeggaruu qaba. Hooggansi hundi wal fakkaataa ta'uu dhabuu danda'a. Hooggansi manni inni hoogganu sun mana isaa fakkaata namni. Waajjira lafaas ta'e kan sila waajjiraalee sila kaase sun abbicha achi hoogganutti cimaa waan ta'eef kan isarra riisoorsii qabu waajjiraaleen biraa jiru garuu kan waa tokko achi siksine har'a illee dhagaa akka dhagaatti bakka san taa'ee kanaaf jira. Isa akkasiisan laallachuu tajaajila uummataaf kennuu qabna. Uummata irraa dhalannee deebisnee nyaachuu hin qabnu. Tokko nyaachaa akkamitti jiraata? Taraa wal nyaachuu jechuudha. Walitti dabartee wal nyaachuu jechuun maal jechuudha? Kanaaf tajaajila haa kenninu hamma dandeenyu uummata keenyaa deeggaruu uummannis namoota haqaan hojjechuu danda'an cinaa dhaabbatee wal deeggarree rakkoo kana furuu hin dandeenya waan jedhu san kaasuufan. Tole galatooma obbo Malaakuu Dooktar Mee keessumaayyuu uummanni maalirraa eegama kan jedhu uummanni mirga isaa tajaajila argachuu qabu waan ofii immoo guutuu qabu lafa tajaajila dhabetti dhabe jedhee argachuun qaba jedhee gaafachuu akka qabu. Sababni kana kaasuuf yeroo tokko waanuma hin taanetti akkanumaan haasa'amaa oola. Kan haqa dubbatu jira kan immoo jetteedhaan dubbatu jiraachuu qaba waan ta'eef hawaasni mirgaaf dirqama isaa adda baafatee tajaajila argachuu qabu gaafachuu argachuu irratti maal ta'uu qaba yaada jedhuu fi waliigala. Innaa mootummaa qeeqnu uummannis qeeqa kanarraa bilisa jechuu miti. Maa'inni filosoofii tokkotu jira. Uummanni tokko mootummaa mataa fakkaatu argata waan ta'eef jechuudha. Mootummaan isa keessaa dhufa biyya biraatiin miti kan nu dhufu. Uummatuma keenya keessaa biyya bara uummata keenya keessa fudhateeti dhufee bakka aangoo ta'a jechuudha. Kanaafuu mootummaa bira rakkoon hin jira yoo jennu mootummaan waan part of the society qaama uummataa keessatti qaama tokkodha. Kanaafuu qaama isa guddaa ta'an keessaa dhufee mootummaa uuma waan ta'eef uummata bira rakkoon hin jiru jechuu miti. Kanaafuu uummata biraas rakkooma jiraata. Asirratti tokkoffaa gara uummataatiin
hirmaannaan barbaachisaadha. Qaamni tokko na sirreessuu otoo hin taane hirmaannaan barbaachisaadha. Nama ta'a gaafatame hin kennu kun mirga kiyya gaafachuun barbaachisaadha. Iddoo hiyyuu qabutti jechuun barbaachisaadha. Iddoo immoo hiyyuu hin qabnetti akkasuma miidiyaa konsamshinii fi fakkeenyaaf qaamni deebii naa kennu tokko as jiru qaama biraa dhaqee akkasumaan oduu bakka biraatti dabarsuu otoo hin taane idduma laallatu qofatti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafatamummaa ofii bahuun barbaachisaadha. Qaamni hojii mootummaa tokko ka'umsaa uummata irraa ka'a. Fakkeenyaaf qulqullina magaalaa fudhannee eessarraa ka'a uummata irraa ka'a. Mana ofiitii fi naannawaa fi qulqulleessee bakka tokko kaa'uu qaba balfa jiru sana. Achirraa qaamni mootummaan immoo qacarasuun dhufee fuudha. Ani sirreessee asin keenya yoo ta'e qaamni mootummaa fuuchuu hin danda'u. Ani barrii gaafa dhufan hin banneef taane dhufanii fuuchuu hin danda'an. Ittaansee gaafa kan fi dirqama fi gaafa ba'ee dirqama kan hin baaneef naan baane himachuu danda'u qabu. Kun himachuun iddoo laallatutti iddoo deebii argatutti gochuun barbaachisaadha. Kun gara uummataati kan eegudha. Gara mootummaatiin qabxii guddaa qofa kaasuun barbaada. Tokkoffaa dhimmi teekinooloojii dhimma keessatti hin deebineedha. Amma wanti godhame jiraachuu danda'a. Teekinooloojiin itti fufaa deema. Fooyya'aatuma deema waan ta'eef sarviisii fooyyessuudhaaf bakka diis nooti shoortan bakka kun rakkina yeroo gabaabaa harma furree bakka keessa darbinee boruu rakkoon kun hin jiru ennoo miti. Ittuma fufaa rakkinnis waan ta'eef isuma faana deemuudhaa fi teekinooloojii addatti atteeshinii kennamee fi duukaa buunee teekinooloojii biyya adda addaa fayyadaman har'a tokko impilimentii gaafa goone borummoo kan biraatti ceenee sarviisii borurraa har'arra borurra immoo iftaan akka fooyya'u itti aansinee hojjechuun barbaachisaadha. Lammaffaa wanti sirra kaa'atee jira itti gaafatamummaa. Namni tokko waan na balleesse foo paanishiin ta'oo hin adabamne ta'ee ma balleessa. Kanaafuu itti gaafatamummaa fudhachuuf itti gaafatamummaa qaama tokkoof kennuun waan hanqate hundaaf abbaatti gochuun namni tokko itti gaafatamuun barbaachisaa waan ta'eef itti gaafatamummaa gubbaarraa kaasee gubbaarraa haala guddaadhaan inni dakaa immoo sadarkuma itti gaafatamummaatti kennamerraa sadarkuma isaatiin itti gaafatamummaan cimsuun barbaachisaadha. Iftoomini barbaachisaadha. Iddoo iftoominni hin jiretti namni mirga ofii hin beeku waan ta'eef. Kanaafuu adeemsa mana hojii wanti jalqabame jira durattumarraa kaatee agammaasi sarviisii kennuudhaaf kan kana barbaannaa sa'aatii kanatti dhufuu qabdu waan ta'eef uummataaf maxxansa. Keessattuu kana irratti weebsaayitii fayyadamu. Namni mana ofii taa'ee waan irraa barbaachisu laallatee akka bahu. Iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Haqa qabeessumni baay'ee barbaachisaadha. Haqa qabeessummaa keessatti tila kan hin kaase tokkoffaa afaan hedduun dubbachuu fi afaan hedduun tajaajiluun amma ga'a. Addis miidiyaa neetwoorkiin afaan Oromootiin dubbataa jira kunuyyuu kun sarviisii tokko uummataaf afaan Oromootti darbaa jira. Kana qofa miti afaan Amaaraatiin akka miidiyaa kun dabarsu hin beekne. Kun gaamaa inni yoo xiqqaate namni afaan lama dubbatu tajaajilameera jechuudha. Kun jechaan parsantii uummata Finfinnee keessaa meebii parsantii 80 meebii 70 yookaan 90 ta'e hin beeku aktuaalii. Haa ta'uutii uummanni parsantii hedduu akka sarviisii kan argatu miidiyaan sarviisii tokko waan ta'e godhameera. Kun asitti qofa otoo hin taane waajjiraalee hunda keessatti tajaajilamaan koo eenyudha afaan maaliif beeka jennee kan tokko qofa afaan deemuu otoo hin taane afaanota hedduu hojii keessa gashuun baay'ee barbaachisaadha. Tolee galatoomaa Dooktar Caalaa yaada walii galaa fi xumuraa. Rakkoo bulchiinsa gaarii caba kana keessaa bahuudhaaf wal'aanuudhaaf namoonni hunduu gahee keenya bahuu qabna. Yuunivarsiitoonnis ta'ee qaamni waajjiraalee mootummaa hojii kanarratti karoora qabanneeti kan hojjechuu jalqabne. Egaa keessattuu ana hoggansaa wal qabate sirriitti ilaallachuu kan qabnu bakka gaggeessaa jiru irratti uummata kana tajaajiluuf as teenye. Guyyaan boruu guyyaa biraati. Har'a waan taanu hin beeknu. Yeroo ammaa kana sigigaachuu lafaatiin namni dhumaa jira. Namni sun boru waan ta'u hin beeku ture. Nagaan buleetti halkan sana isa mudate. Balaa konkolaataatiin boru ganama dhabamuu dandeessa. Uummata tajaajiltu tajaajila gaarii kennitee fi maqaa qabattee bahuutu irra gaariidha malee namni na bira dhufee na abaaree deemuu hin qabu akka nama tokkootti. Abbaa fedhe haa ta'u nama hunda gammachiisuun hin danda'amu beekamaadha. Ta'us garuu hojii haqa qabeessa hojii dhugaa hojjechuun uummata keenya gadi jennee tajaajilu. Akka hooggantoonni olaanoon fuuldura jiran hojjechaa jiranitti fakkeessuu dhiisnee hojjechuu dandeenya taanaan biyya kana keessatti rakkoon bulchiinsa gaarii amma jennu kun seenaa ta'ee hafuu hin danda'a. Singaappoor keessatti waggaa 40 dura warroonni achi deeman ibsaan yoon bade simbiratti jennaan guyyaatti ibsaan itti bade kan yannu jedhan guyyaa akkasiitti bade nu biratti ammatti jenereeshinii ammaa kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti ibsaan badee hin beeku karaa hedduun kaasan guddina sadarkaa sanitti guddatanii waan xixiqqaanuu hin jiru rakkoo xixiqqaanuu rakkoo guddaa dhiisite jechuu barbaadetan. Kanaaf nutis ce'uu hin dandeenya abdiitu jira. Hooggansi biyyattii waan abdii nuu ta'uu danda'u baay'ee nutti agarsiisaa jiran.
Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii kana yeroo hunda rakkoo bulchiinsa gaarii jennee abaaraatuma jiraachuu hin danda'amu waan ta'eef hojii jalqabne kana onneedhaan fudhannee lapheedhaan ofitti fudhannee hojjenna taanaan namni hundi hooggansis hojjetaanis uummannis ogeessi adda addaa hayyoonni adda addaa akka biyyattiitti itti duulle taanaan hojii kana sirreessuun hin danda'ama rakkoo kana furuun hin danda'ama waan jedhu qaba. Hojjetaanis abbaa isaa haadha isaa yaadachaati kan hojjechuu qabu. Eenyurraa akka birrii fudhachaa jiru laaluun gaarii natti fakkaata. Kanaaf namni lafaa ka'eetti miti ka hojii itti dadhabeet mallaqa horii sana fide horii sanatti kamma kanarraa naa kennetteeni boochisuu lafaa ka'e akkasitti macheem namatti hin kennu namni maan itti buusa waan sana rakkatee fide waan ta'eef yoo hatee fide qofa kan zim jedhee sitti darbu. Kanaaf sana sirriitti ilaallee hojjetaanis hojii keenya keessatti hojii haqa qabeessa uummata tajaajiluu gadi jennee uummata tajaajiluun murteessaadha waan jedhuun qabaani. Miidiyaan immoo hojii guddaadha keessattuu waan akkasii dameen kun jalqabuun isaa qofa osoo hin ta'in kanaa ol bal'achuu qaba. Akkuma jedhame sabab salmamii biyya kana afaan qabu hundaanuyyuu afaan beeku hundaanuyyuu ergaan kun darbee fi namni hojii rakkoo bulchiinsa gaarii kana hiikuu irratti akka hirmaatu gochuun gahee hunda keenyaati waan jedhuun qaba. Ulfaadha. Obbo Malaakoo Taammiruu fi Dr. Caalaa Hamdiisaa istuudiyoo AMN tti argamtanii barii bal'aa waan waliin taasiftanii fi hedduun isin galatoomfadhaa. Ulfaadhaa. Egaan daawwattoota AMN qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama waan nu waliin turtanii fi horaa bulaa deebana.